Ashama arkafuuni kabjamtoota fi daawwattoota Free Show akkam jirtu nagaan keessan bakka jirtan sin haga'u jedhaan nagaan rabbii guddaa bakka jirtan sin haga'u har'a jechuudha viidiyoo biraatiin isinitti deebi'een jira. Viidiyoon sunis viidiyoo galaana gaaromsaa jechuudha kaleessa baase irratti doorsisni adda addaa irratti adeemsifamaa jira. Doorsisa kana kaadiroonni PP hedduun jechuudha irratti adeemsaa jiru jechuudha. Kaadree PP keessa jechuudha kan irratti adeemsaa jiru irra guddeessaan jechuudha Taayee Daandaa Araadoo jechuudha kaadree PP isa guddaa isa hangafa. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa viidiyoo kana hamma dhumaatti kan daawwataa jirtan like tuquun share gochuudhaan subscribe warra maatiin ta'an subscribe gochuudhaan hamma dhumaatti akkan wajjin turtan abdii qabna. Kanaan dura akkuma beekamu Taayee Daandaa Araadoo jechuudha yeroo Hacaaluu Hundeessaa wareegamu jechuudha isaanumti ofuma akka inni wareegamu godhanii kaan jechuudha. Gadda uummanni ibsataaru irratti ji'a sadii artistiin tokko yookaan immoo azmaariin tokko du'eef ji'a sadii fayyaa taa'uu hin qabnu jechuudha. Uummata mataa cabsaa ture akkasiin artistoota Oromoo jechuudha. Afaan qabachiisaa ture jechuudha. Amma immoo jechuudha fakkaattootaa fi artistoota ciccimoo biyya keessaa irratti jechuudha akka inni dhiibbaa godhaaru akka inni doorsisa guddaa doorsisa hamaa godhaaru irratti argaa jirra. Kaleessas kanuma jechuudha kan nu mudate maali sirba galaanaa gaaromsaa jechuudha sirba ajaa'ibaa sirba bareedaa baasee irratti jechuudha. Sirbi isaa sun sirba dhaqee kaadiroota wanta adda addaa waan jirri godhan guutuusaa tuttuqu waan ta'eef achirratti teessoo duwwaa arguudhaan jechuudha. Teessoo duwwaa sana fuudhee teessoon duwwaadha maal goota waan hedduu barreessaa ture wantoonni barreessaa ture kanas kunoo asirraan screenshot godhee isiniif kaa'een jira. Kanaaf artistoota Oromoo biyya keessatti jechuudha akka Hacaaluutti cimanii hojjechaa jiran jechuudha. Warroota haqa Hacaaluu ifa baasuu jechuudha tattaaffii guddaarra jiran jechuudha. Kaabinoonni PP jechuudha akka kanaan haalan taaneen jechuudha doorsisa hamaa irraan gahaa jiru. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya akka artistoota keenya bira dhaabbattan hawaasni Oromoo guutuun akka artistoota keenya bira dhaabbatee jechuudha kaadiroota PP kana afaan qabachiisu isa jedhuun qaba. Sababni isaas kaadiroonni PP kun bara ammaa qofaa miti bara durii irraa kaasee jechuudha artistoota keenya nyaataa turan balleessaa turan jechuudha kan akka Eebbisaa Addunyaa kan akka hedduudha Sumaayyoo Muusaa kana hedduudha jechuudha kan jarri nyaata balleessaa jiru. Kanaaf doorsisni hamaan kun immoo artistoota keenya boodatti hambisa yookaan duddubbatti deebisa jedhanii yaaduun jira immoo waan hin taanedha. Kanaaf ragaa qabatamaa wajjin jechuudha waan artistii yookaan artistii galaanaa gaaromsaa irratti ta'aa jiru gamanumaan jechuudha kunoo barreeffama argaa jirtan kana yookaan immoo kan Taayee Daandaa barreessee maxxanse kanarraa fudhachuu dandeessu akkasumas immoo haasaallee haasa'uu danda'a hin beekamu kaadiree kana qofaa miti yoona kaadireen kan biraa immoo waa biraatiin doorsisaara ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya bakka hundatti jechuudha artistoota keenya bira dhaabbattanii iccitii jiraa eegdanii jechuudha akka artistoota keenya support gootan jechuudha. Kanaan duras waa'ee Taayee Daandaa Araadoo kana jechuudha akka inni itti artistoota doorsisaa ture artistii yookaan komeediyaan jennu artistii hennu laata. Artistii Aftaamuu Lammoo jechuudha gingilchaa isaa irratti qaanqee shawuu irratti dabarsee ture jechuudha akka inni hamaa ta'ee fi akka inni doorsisa guddaa artistoota irraan gaaru. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni viidiyoo kana daawwataa jirtan hundumti keessan share gochuudhaan jechuudha artistii galaanaa gaaromsaa kun sirba inni walagarraa kaleessa baase jechuudha riikardii haaraa qabachuudhaan sa'aatii 24 keessatti jechuudha 1800 fi 86 akkas gaheera. Isin immoo jechuudha xiiqii keessa galtanii jechuudha guyyaan lamman kana keessatti riikardii haaraa miliyoona akka inni galu 200 wayitaftee 130 sana yookaan 120 sana daftanii halkan kana guutanii bor akka inni jechuudha. Sa'aatii 48 keessa osoo hin gahin miliyoona galu isa jedhuun qaba. Maaliif
nuti akkana baay'annee yookaan immoo artistoota keenya support goonee yoo bira dhaabbanne Phiiphiin kaadireen Phiiphii jechuudha biltsiginnaa warree biyya keessaa uummata balleessaa jirtu garaadhaa gubatti jechuudha. Akkanu walirra jirru akkanu waliif taanu akkanu waliif jirru guutuusaa bartee jechuudha afaan qabate jechuudha. Kanaaf hundumti keessan hundumti keenya bakka jirru jechuudha Oromoon wal tumsee jechuudha kaadiroota Phiiphii warra biltsiginnaa paartii jedhamtee biyya keessatti uummata Oromoo akkasuma dararaa jirtu kana jechuudha afaan qabachiisuu irratti hojjechuu qabna jechuudha. Afaan akkamiin qabachiifna wal taanee wal ijaarree tokkummaadhaan kaanee yoo akkanatti mul'anne tarkaanfii tokko fuulduree tarkaanfannee irra tarkaanfii jiraa immoo balleessinee irra jechuudha. Kanaaf akka kaabinoonni Phiiphii kun doorsisa kana dhaabdu mana manatti jechuudha warroonni lakkoofsa warroota Phiiphii kana yookaan kaadiroota kanaa qabdan itti bilbiltanii jechuudha. Akkuma jarri nu sodaachisaran kana sodaachisanii akkuma jarri doorsisaran kana doorsisanii jechuudha akka jarri irraa dhaabbatan gochuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf sodaa tokko malee jechuudha Oromoon walirra jira Oromoon waliif jira Oromoon baay'inaanis tokkoffaadha. Kanaaf kaadiroota biriidhaan yookaan immoo lafa fudhattee yookaan makiinaa fudhattee jechuudha haasawwan hin taane haasofte jechuudha doorsisa guddaa artistoota irraan geessu kana afaan qabachiifnee irratti hojjennee jechuudha wanta tokkoon argamsiisuu qabna jechuudha. Kanaaf doorsiin guyyaa kaleessaa artistii Galaanaa Gaaromsaa irratti raawwate jechuudha. Galaanaa Gaaromsaa qofa irratti kan raawwate osoo hin taane uummata Oromoo guutuu irratti kan raawwate akka ta'e itti fudhatamee kaadiroota Phiiphii kana irratti tarkaanfiin ciccimaan jechuudha tarkaanfiin hin laalessaan jechuudha irratti fudhatamee kaadiroota kana afaan qabachiisuu danda'u qaba jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni viidiyoo kana daawwataa jirtan warroonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan bakka hundattuu share walii godhaati ergaa kana waliif dabarsaa kaadiroota Phiiphii afaan qabachiisaa akka artistoonni Oromoo qaxaleen biyya keessaa doorsifamaa jiran guutuu isaa jechuudha. Hawaasa addunyaa kanarraa hawaasa Facebook kanarraa hawaasa biyya keessarraa hawaasa hundaaf jechuudha ifa godhaan isiniin jedha wantoota qabatamaa guutuu isaa guyyaa guyyaatti isiniif qabannee dhumna. Chaanaalii kana immoo subscribe gochuun nu wajjin taasisaniin jenna. An kan isinii waliin ture free show 24 duraaniitii amma free show kan ta'edha. Subscribe like gochuun nu wajjin ta'a fayyaa ta'a.